Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hin salphanne hin banne yoon isiniin jedhe maaltu isinitti dhaga'ama. Salphattanii baddaniiftu Oromoo kiyya. Ajaa'iba! Baddan salphattan daaraa taatan rabbi daaraa si godhu Oromoo haadha keessanii. Baalage. Sukkaara natti kaasaan Oromoo ta'uu kan koo gizee tokko jibbee Oromummaa kan koo. Otuu isin raftan otuu isin wal qoqqooddanuu dogongora nama tokkootiif jecha gandummaa watuuti wal qoqqoodduu dhufte tiippelleef indootoo seente gaa deebite waggaa lama utuu hin gahin. Ayyaa sabaa Tigraay. Juuntaan dhedhee arrabsaa turte 4 kiilootti deebite. Allahu akbar ma'assalaama baay. Kanuma sii dhaama. Ati yoomuu ati sabni Oromoodhaa abbaarsa qabda malee kaatu duu keessa si xallaase gabrummaadhaaf maltaate. Biyya bulchuun dandeessu sitti himaan Oromoffaan sitti himaa afaan saba biraatti sitti himu rakkoo kan kee of bariifan ati yoomuu biyya bulchuu hin dandeessu allaqe gabroomtee namaa ergamaa jiraatta bara baraan maaliif tokkummaan qabdu ergamtootaati waanjoo namaa fe'amtee akka sangootaatti qotuu barte Oromoodhumti jedhamtu hundi akkamitti ati tokkummaa dhabdee utuu ati raftu Juuntaan ji'a 8 qofittii keessa Oromoo miliyoona 78 biyyatti gantuun maaliitiin uummanni kana saba miliyoona 3 hin geenyetu yoo ji'a 7 qofittii keessa kokkee wal qabdee lolte ati yoo lolte hin duuta hudduu hundaan qooseedhiiti maal lola sodaattamti uummata sun lola sodaatu ati inni maaliif dhuftee hin lolle jedha ofiisaati bakka jiru hin tattaafatu akka uummata Tigraay kan ati maaliif kaayiroo teessee maal taata ati ofii falmadhu yoo ati inni biyya keessa jirtu falmate nu asii si gargaarree si wajjiniin sitti dabalamuu dandeenya. Dhufanii 4 kiilootti deebi'anii jiru. Seenan Itoophiyaa muluu dhuunfatan haasaa Geetaachoo Raddaa kaleessa dubbate dhaggeeffatteetta yoo ta'e harka kee maradhu taa'i. Yoo garaasii laafan dhufanii hayyoota maniidhaati hiiku yoo jedhan yoo diinummaa qabaatanii akka duriitti immoo jedhan lafaa immoo ammas daawunii kan kee jalqabda jechuudha. An akka kootti daawuniin tokko barbaachisu nafxeenyaa har'a akkasitti uummata kan keenya kana karaa irratti rashanaa irru TPLF inni ammaa kun ammayyawaadha kan qaroomeedha warra duriitii miti warra barate hayyoota Oromootiin tokko ta'e akka inni biyya bulchu qofitti tokkoon kee gadi baasee TPLF juuntaa itti mormin erga jarra dhufanii qabatanii sabaayii bitadhu nafxeenyaa lafarraa balleessi jira wajjinii walii galii. Dhaamsi nuti qabnu jaraa walii galtee nafxeenyaa dhabamsiisu sanaan ala gadi bayetan juuntaa maaloo ummata Itoophiyaan bakka meeqaa waraana itti kadhattee dadhabde kana gabbaanee dhagaadhaan maaloodhaan qeerrootu ari'ee hinaan hin jedhin sin dhagawan fedhii ofiitiin gadhiisanii deeman gaafuma dura finfinneedhaa baanuyyuu gaafati Itoophiyaa guutuutitti ka'e amma garuu wal qoqqooddee jirti har'a Amaaraa Shawaaroobiit hunda qabatanii jiru. Kaleessa haasaan Geetaachoo Raddaa namni dhaggeeffateera ta'e Abiyyiin lama cibat gurra isaa kan dhayne micciiruuf waraanni karaa irratti dhaabbatee nu dhowwu hin jiru. Wanti an hamma shakkaa jiru otuu warra nutti dhukaasan kana rasaasatti harkaa micciirree fuuna jennu diqqoo dhayne intottoo 4 kiiloo seennaa qofittiin shakkaaraa jedha. Allaaggaxaa kolfaa jedha. Juuntaan duqeetii ta'eera jetti buujalee waan beekne barumsaan zeeroo taate gadi baate. Gowwoonni Abiyyiin jala deemtanii haasaasaa dhugaa seetanii wajjin maraataa tanu waan isin jechuu taasisanu of qopheessa. Geetaachoo Raddaa nama barate nama siyaasa beeku nuti lafa namaa qabachuun barbaannu Oromiyaa wanti jarri dhuunfatan hin jiru wanti nati tolaaru garuu bilisummaa Oromoo isa dhuwaa yoo dhuguma Oromoon itti beeke inni kun yeroo dhumaatiif Oromoon bilisoomee jiraachuu danda'a. Juuntaan akkuma jette laa Amaaraa hunda dhuunfattee jara kan likkii galchitee bulfachuu dandeessi ati Finfinnee kan kee woboodhaan wal qabattee woboonis jiraachuunsaa amma yoo jiraate woboodhaan walii galtee Finfinnee dhuunfattee Oromiyaa of jala galfattee kaartaa Oromiyaa qobaatti Oromiyaa biyya of dandeesse goote akkuma Tigraay loltee injifattee biyya si as kabbarte nafxeenyaa mataa keessa dhooftee akkasiin Finfinnee keessaa yaatu goote jiraachuudha sanan gootu taanaan wanti itti qabsoodhattee ilmaan hiyyeessaa ficcisiiftu tokko hin jiru kana booda galiyatis warri bosona keessaa yoo amma yeroo kana yeroo bakka hundaan waraanni biltsiginaa harka duwwaa ta'ee waa tokko hin jirre kan Finfinnee too atteedhaa
jarri biyya kan keenya bilisa baasuudha malee biyya namaa qabachuun barbaannu jedhaniiru. Tigraayin ofirra galfatan atis Oromiyaa ofirra galfadhu wobo dhaamsinsi dhaamu woboodhaaf. Jarri Tigraayin harkarra galfatan ati Oromiyaa harkarra galfadhu Itoophiyaa waraanan qabdu dhumee jira waraanni biltsiginnaa tokko hin jiru ijoollee waa tokko hin beekne ji'a lama leenjiin qofittiitu gaffifiigaa jirti isii qabneetuma battanuu qofitti የመ በተና ስራ የሰራን ነው ጌታቸው ረዳዳ እንጂ የተጣላን ውጊያ ቆመዋል። ወሪ ካን ወሪ አየር ወለዲ ቦዲጋርዲ አብይ ቆፍቲ ተፈ ወረሰ ኤገን ጋፈ ጀር ቢራዶን በዱ ቆፋ ከመንገጥ ያራ ቀመቴ በዱ ኢሲያሲን ብረት ኦሮሞን አማ ብየ ከንከ ኡንፈቴ ሃዮታ ከመነይዳቲ ባፈቴ ኦፊን ኦፍ ደንዴሴ ለፈከ ረተባታቴ hinjiraat taana hinjiraatu taana maleeka tuddu gete tatallaase booha jiraadhu sinjel allaqe ummata boohu malee waa hin beekanuutin doofaadha barra oromoon kun dhugaa dubbachuu anuma walitti qaba gowwaadha waan beeknu barra baay'ina keenyatti fayyadamuu beeknu loluu hin sodaanna akka waan lubbuun sagal du'an wayyaa kan hin maaf sodaannaadhaam kan na dhibu kun teenye wal eegna yee obdusheen dhufee naa du'e malee an du'uun maal qaba ati lafa keetii yoo falmatte du'an jedhamu situ biyya keessa jira situ gabrummaan sirratti fi amaara nu asii ekonomii namni waa hundaan naqeetuma hundi qabatee loluu miti ati bakka jirtu loli inni birriidhaan si bira dhaabbatu birriidhaan inni miidiyaan si bira dhaabbatu miidiyaan sagaleedhaan qabsoon akkasitti deema akka ummati Tigraay diyaasporaa Tigraay argine birriidhaan gargaaraa bakka jirtu sagalee dippiloomaasiidhaan waa meeqaan kokkee qabdee amma biyyi ofii dhuunfattee dhuftee immoo amaaraayyuu harka galfattee jirti aganyew tashaagar ofin ajjeesa jedhaadha amma yeddoo kanatti isa inni of ajjeesu sanni rasaasa afaanitti of naqu of eegaa jirra allaqe to'atte humna qabdi hin dandeessi tokkummaa qabdi abiyyi maal jedha laata juuntaan duqeetii ta'e sun deebi'ee dhufe jedhee ummatatti himamoo baduufanii jedhee badamuu finfinnee galuudhaaf jechi nu jala dhaabbatu tokko hin jiru jedhe bar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar በጣም ያሳዝነኛል በጣም ኦቱ ኦሮሞ ረፉ ወጋሳ ዲገበዳ ሂንዱን ነምኒ ጀላ አጄፈሜ ቢኔንሰ ኛችፈማ ሃቲ ጉዴ ደማቱ የጡ ረፋ ኦሮሞ ሚሊዮነ 70 ፊንጀ ነገሩ ትግራዮ ummata miliyoona sadin geenye isaayyuu inni kaan irraa ajjeefamee inni kaan baqachiifamee isiin hafte qaccitee muka hudduutti cabsite ofirraa arii goota jarri goota akkanaa feena nuti fuck you ummata tokkummaa hin qabne gowwoota sheer godhi laayikii godhi viidiyoo kana biraan ga'e hunda jira